Ayaa bolesakii yamboin. Ati osoo dimbara ol seentu caccabde moo dhuguma re'iin biraa cabde dhugaa moo dalagaa wayitti irraa kuftee cabde. Wallahi ani har'a kun har'a ani ka maashinni harka irraa mure tokko se'a malee si har'a malee sin dhageenye wallahi rabbi kiyya gurra kiyyaa qabu dhageenye nama kana. Lakki on durarree jalaan deemaa jira beektaa ree bobbaasee gaaratti kufee ganama kufeetiin guyyaa aga sa'aatii ja'a bakkuma saniin jira nama dhufee achi bakka ijoolleen hiriyoota fayyaa harratti na gabbuusan achi ambulaansiin dhuftee na fuutee as na geessiste. Amma miilli lamaan sin hojjetu? Miilli lamaan uma takkan hojjetu. Obboleewwan hin qabdu Saudii kana keessaa? Hin qabu. Yaa Rabbi kiyya maalumaaf Oromoo tana biyya biyyatti daraartaati maaluma si godhe uummanni miski. Maaliif carraa uummata miskiina kana akkana goote kaan dheengadda miila irraa daayite kana asitti re'ee jalatti subhaanallah subhaanallah. Hin boo'ini amma bakka ati jirtu kana bitaan atti gale malee ani si gargaarsisullee hin danda'a beektaa bakkee ati jirtu kana bitaan ati taara naannoo kam jirta mantiqaa kam jirta Suudii? Uduuda irraan jira bara uduuda Yamanii fi Suudii jidduu farshaa jaaniin. Maqaan maayin? Farshaa. Farshaa Naajiraan tana moo? Naajiraan hin jirta kaa? Khamisii gadi karaa Naajiraan yaa farshaa hin beeka Naajiraan karaa duraan useen lafee fa'aa taariifa nama oofanii kan. Farshaa ganda gisee ati Suudii achi seenanii laga farshaa san gama moo qariyaa laga farshaa gamana gara uduudha ebalitti moo ganda gara gamaati. Lakki farshuma keessa hospitaalli guddaan farshuma tana keessa jira farshaan tun hedduu guddina hin qabdu beektaa silaa namni iqaamaa qabuudhaan dhufee nama laala garuu ijoolleen namni Itoophiyaadha ijoolleen iqaamaa qabu as keessa hin talahu iddoon baadiyyaatu. Aga kana keessa kan namni maan bakka dhufeetumaa hoo na laalu hin jiru. Dhimmi kun erga eegalame amma gara ji'aa gahaa jira beektaa. Amma ji'aaf deema erga dhimmi kiyya kun jammarame eegalame. Makiinis quba qabdi garuu jaalfadiiloon illee quba qaba yoo dagatte malee mana hankee kana jalaan jira guyyaa san dubbatanii turan sitti malee. Obboleewwan kiyya kam goona? Maal jettan komentii barreessaa. Akkaawuntii hin qabdaa ka Itoophiyaa? Hayyee. Nin qabee. Keessaan si erga foolu naa deebise. Amma asitti maal nyaattaati? Wallahi nyaanni hin jiru bakka ruuzii adii kanaa fi kubsii takka siqqannanii bakka bishaanii waliin fidanii waan takka nyaanni illee hin jiru qorichi illee hin jiru bakka qoricha illee qabu beektaa yoo cabe amma silaa gisee biyya galee hidhaniiti namni bakka deebisanii mure. Karaa Yamaniin osoo as deebisanii si eeyyamanii? Lakki namni waraqaa baafatee waraqaa gara mootummaatiin yoo akkasin na dhufee na baase malee namni akkanumatti qayyqaamaa hin qabne dhufee na baasuu hin danda'u. Waraqaa baafatee akkasitti mootummaa irraa dhufee yoo na galche malee. Hammaama akkamii dhayxaree amma? Lakki hammaama hin dhaqoonni. Hammaama hin dhaqu. Jarumaatu kan na buusa malee yeroo sanitti. Maaluma rabbi nu garsiisa uummata kiyya aboo maali dararaan akkanaa kun jedha subhaanallah. Miilli si cabee tasa qele irraa itti kufte ati sila maaluma gaafadhe maal isa anaayyuu qaamni narratti hadoode wallah miilli lamaan na hadoode anaayyuu subhaanallah subhaanallah.
Gaarra Aboo akkana rabbi gara fayyaa gaggalaa kufee beektaa yeroo sanitti ganama yeroo san bobbee ture ganama aniin bobbee garuu immoo sa'aatiin anti kufe san aga akka itti biyya teenyaatti sa'aatii lama ni ta'a. Aga salaata sa'a jaha bakka bakkuma saniin ta'a namni dhufee ichi na fuudhuun jiru waan ta'eef bakka achumaan ta'a haga ijoolleen sa'aatii jahatti gaararraa galti. Haga isaan galanitti yeroo salaataa san bakkuma saniin jiraachi ijoollee bilbila kiyyaa fi ani garagara buune yeroo sanitti bilbilli natti hin dhiyaatu. Achi bakka shorroqee bilbila kiyya san laalladhee ufumaa shorroqee achi bilbila sanii bilbiladhee ijoolleen dhuftee na fuute. Jamsi, thank you so much, Habibi. Koi Jamsi ki koi. Thank you. Aba ono ute, mashallah. Nama itu luhe koi ada uang kain gargar tani. Warab di sini lah sih. Onne afur amma namni qabu onne afur. Jamsi ki yagala to guutteerta onne afur. Foto gaalaarii jamsi guutteerta gala to. Onne afur tafe amma shan seenuuf. Afur ta'eera. Afur ta'eera foto gaalaa giifti gaalaariin kennaa. Onne afur namni qabdannaa kennaa ga mucaan deemu. James Bangis, thank you so much. Thank you. حبيبي يمسك يا رب سيعمل كده. برنسي في جمال فولو ناغورا. اوكي. غلطو. خلاص غوتيرا قوي. شانتاني. جراتي تروفي. Bilbila udoo isaan fayyadamna malee bilbila yoo argan namarraa fuudhanii beektaa asii dura tokko narraa fuudhanii turan. Kana eenyu sii bitee? Mucaan as jala jirti tanaa bittee san isumaatuun ol baasee ol barkaa hagam cal jettee teesse jettee isheen ol baafti duraan. Oddoo eessaa aduu bakka nam tokko na quban qaban hin dubbadhu dhimma kiyya ukkaamameet waan taayeetiin bilbila kanallee isheen naa biteen ol baase. Oromoodha? Mucaan Oromoodha. Achi dalagaa? Lakki isin Dubaay jirti isin jala jirti baramma mucaan dhalaadha. Jaalalleteeti? Hiriyaadha duraan wal beeyna. Eshi miskiina habiibti. Faaxeen mana wadaamtuun takka takka bar eebbifamtu. Eenyu maqaan ishii? Abbaba Jaanin. Abbabee? Garuu dhugaaf miidiyaa jaa TikTok isii dhugaaf miidiyaa jedha. Abbabechiin Faaxumaa caaltii bar wallaahi dhali. Abbabechi na ajjeetu Faaxee binti Islaam na altuchi shochi. Laayikii koomentii qofa Faaxee binti Islaam. Abbabechi fi ayyalachi na ajjeetu wallaahi. Akkaawuntii kee uummata kanatti himnaa himiyaas. Wallaahi. Jala jirti mee yoo jala jiraatte jala na ol barreessitu bilbila keessa amma bakka fagoo jira. Harkaa qabdi. Abbabechi as jala yoo jiraatte barreesse. Maali maqaan isii? Dhugaaf miidiyaa jaa TikTok isii. Barbaada jala kana dhugaaf miidiyaa jedhani. Abbabechi na barbaada. Kunoo na galchi jechaa jirti. Biiftuun galchitanii? Kottu Abbabechiiti ya Rabbi si haa milkeessu. Jedhee qoonjo.
Haadha min Islam tun inta modii tara mana kana qabdu inni naaftii bara ingilisitu waan akkana shuxaamochi. Doktor. Kana hin beeka yoo. Ya doktor amma sin kasa sargiteen. Ma. Guyyaa tokko halkan galchitee kan ganna darbatte yaadatte si jalaan bulaa bara waa'ee isaa dubbachuudhaaf jecha. Hojii keenya warra dabbaa guddaa malee galchitu rakkoon kee. Rifeensa duubatti raachi deeme kanaaf sodaadha warra dubartii jaarsu dhadhuu irratti fakkaata dhiifama garuu nama gaarii akkanas ta'e. Banne shafanachuun qaba ture jechuudha. Hundaafuu galatoomi. Profaayiluu በጣም ያስፈራል dubartii azanii keessa jedhamatti fakkaatee fidhiisa wallaahi cinqii godhee. Profaayilii akkana qallaalee gaa'amno jira. Azanii bakkeessa jirti kanatti akkas taate hundaafiyyuu guyyaa malee hin ta'u. Beektee namatti himatanii rakkoon tokko namatti himatamaniidhaaf miti furmaata kan argatu beektee si'a lama ol ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf garuu si qaqqabuun dadhabe viidiyoo nan hojjedha nama baay'ee daawwata garuu immoo si bira hangee jalatti fakkaata akka carraa rakkataan Oromoo baay'eedha waan ta'eef wal qaqqabuu dadhabdanii galatooma rakkoon mucaa kanaa kan himatu ol garuu immoo himatu beektee nama dhufkatee sukkuumamee taa'uudha. Hanuun qoba hin qabu riyaasaa ta'ee akkuma carraa ta'ee qaamni isaa beektee amma irratti hadooduu qofa osoo hin taane hin nyaata. Dhageessee hin nyaata waan ta'eef sagalee qaba hin aada jechuudha. Akkasitti natti himate malee natti himu ture naanillee. Wayaamna. Walaa maarratti. Maarratti. Innaa fooloo naa deebisiiti karaa keessaa koo akkaawuntii isaa siifin ergaa uummata harka bal'isaa fi mucaan kun yaalan arganne cabuu qofa odoo hin taane yaalan arganne yaadum aga qoonqoon hin duune ruuzii nyaata malee yaalan arganne mana marfee keessa jira ammoo maqaadha. Amma namni waa'ee isaa dubbate suni bakka dubbadhetti hin gargaaranii namni itti dhufanii jijjiiranii beektee warri waraqata xumuran illee garuu immoo keessa seenanii waa'ee isaa yoo gaafatanii ni baqatan. Namni amma isa qabatee jiru qarshiin si barbaachisa hundaan dursee achi mana yaalaa kana keessaa dhaqanii fuudhaniit imbaasii geessanii waraqata xumursiisanii gara mana yaalaatti deebisan. Achi keessaa bahee ala turuun itti ulfaata waan ta'eef. Ammallee amma waraqanni xumuramu kunitti makiinaan Harabata keessa nagor mee laayif gaalaariin footoo gaalaariin hana guutamu bifti gaalaarii kishingi hayye dubbadhu lubbu. Amma waraqanni isaa xumuramu kunitti makiinaan naqanii achi keessaa baasanii jalqaba waraqanni kun xumuramuudhaan duratti mana hakimaa sana eeyyama gaafatan bakka inni ciisee jiru kana. Isaanii mucaa baasanii imbaasii dhaqee aga deebi'utti yoo eeyyamaniif isaa booda immoo imbaasii dhaqee aga waraqanni xumuramuufitti eeganii kan makiinaa mana hakimaa saniitiin gara bakka jiru kanatti yoo kan deebisan yoo ta'e jalqaba waliin mari'atanii amma kana ta'u keessatti qarshiidhaan socho'ama. Ati nama waan qabna nama of asii nama hin qabne waan ta'eef akkaawuntii keerratti birrii si barbaachisa birrii gaafa qabatte akka seeraatti waan kee kana qabadhee siniin xumuraa jedhee namni sun jechuudha. Sababni isaa yeroo waliin xumuramu bakka inni jiru bitaadha namaame. Namni sun immoo gara kama jara jiru kana nama anumaan nama siman nama bakkee mucaan jiru kun bitaadha amma farshaa sana hin beeka karaa sana irraa su'uudhi deebe bakka mucaan jiru kanatu iyyuu bita. Amma aslii koo mucaa kana achi keessaa baasuudhaaf mucaa kana amma achi keessaa baasuudhaaf nama kan koo jedhu tokko bira dhaabbachuu qaba. Amma fakkeenya gaafa rakkatetti nama ogaatuuf nama isa xumursiisullee asitti fiddanii haasofsiistanii wanta barbaadu bakka rakkoon jirutti ani ittiin gaafatama. Atumti jedhiti obboleessa ta'eef nama takka hin qabu. Nama takka dhugaa rabbi tokko. Kanaaf ani akkasi jedhite nama sana haasofsiisiti bakka rakkoon jirutti aannan owwaadha yoo jettee nama sana asirratti finnee Jamaal jedhama. Dhalataa Wallooti. Caalaa jedhama lakki Jamaalii miti. Isa asirratti fiddanii haasofsiistanii akkaataa ittiin xumuramu hunda isarraa dhageessanii dhimma kana ofitti qabdanii bakka gara maatii isaatti yoo fayyillee fayyuu baanillee waggaa mana tokko keessa
yoo fayyuu baatellee mucaan kun bakka biraatti yaalamuun hin danda'amu biyya keenya yoo ta'e malee furmaanni waan hundaa gara biyyaa galuudha. Nama gara biyyaa galu sana asitti fidaa Ayya biyya galuun meeqa barbaachisa? nama san siniif hinna ka asliikoo abbaa xumuru san anamaatti beeka. Nama xumurusan lakkoofsa sana erga aga barbaachisu gaafannee sagantaa qabnee fi gargaara. Ayyee inni kunis waan bareeda. Mucaan kun garuu achi keessaa bahuu qofayyuu miti. Nama waggaa 40 waan ta'eef galeelli saamunaa waan ittiin bittu hin qabu siijama. Mee Oromoo achi keessaa bahuun iyyuu haa guurtuuf yoo gala biyya ofii gara haaraa abbaa ofiitti gala. Ka saamunaa biyyaa itti deebina achumayyuu haa bahu. Akka jiran lama jedhani. Asuma madoonitti mo biyyoon galchan rakkoon qabu gargarmu. Jalqabamee as keessa iyyuu haa bahu. Biyya yoo bahe adeera jira, haadha jira, abbaa jira, gosa jira. Oromoo bal'aa jira, Oromiyaa jira, rakkoo miti. Mee asuma keessa iyyuu haa bahu. Dura. Amma tanuma fiifuunatti ulfaate tanuma rabbiin haa laaffisu akkasuma Seetiin jalqabaa akkaataa irraa inni achi keessaa itti bahu irratti hojjannaa namicha wannoo jedhe sana lakkoofsa isaa na ergaa. Ammaan gadi bu'eetan deebi'a. Fooloo naa deebisiiti nan dagatii maqaa koo kana ishii galata balsi godhu gaajjisa. Maali maqaan kee xajji jette? Xajjitu. Dhugaaf miidiyaa kana sir. Hin dabbara dhugaaf miidiyaan dhugaa isa jiraa miti. Ani dhugaadha ka hundaafiyyuu miidiyaan hundi miidiyaa miti maal asitti sallee. Eshi bakka lubbuu hayyee. Eshi galatoo. Tiktookii sii kenne kana. Lakki kana meedium irratti ol beeyti dubbadhu tiktook irratti ol beeyi dubbadhu jaaniiti asiin affeeranii mana makiif dhaynee dubbadhee ture kana. Beekee baan amma sii kenne bire tiktookii moosima banate. Kanaan banate ka bilbila yeroo isin na bittetti. Xajjoo jettee maa banatere maqaan kee nun. Maqaan kiyya Xayyibi. Ijoollee tu xajjoo naan jeena yaamama malee. Eshi beekaa.